Akkam jirtu hordoftoota sagantaa miidiyaa FNM bakka jirtan marattiyyuu nagaa isinii hawwaa qophii gaggabaaboo oduu afaan FNM irraa isinii darbu qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Oduu waliin ani Taaddasa Lammaatiin nu waliin tura. Dubbii himaan garee duubattootaa tibbana ajandaa haarawaa qabatee dhufee jira. Maqaa balleessuun, burjaajessuun, duula waraanaa labsuun kaayyoo fi eenyummaa isaaniiti. Yoo barbaadan sartifikeettummaa Itoophiyaaf siif kennu, yoo barbaadan immoo sirraa mulqu. Durirraa kaasanii eenyummaan isaanii akka fincaan gaalaa duubatti malee ol fuuldura hin beekan. Uummata nan dhaabbadhaaf jedhaniifis dantaa hin qaban. Walqixxummaan jiraachuun isaaniif du'a. Yeroo mara kaanii baaniif deeman okkora humuu, lafa saamuu, samiinis laftis kiyya warra jedhanidha. Safuunii fi namummaan isaanii bira hin jiru. Kaayyoo waloo uummataatiifis dhimma hin qaban. Biyya isaan nutu ijaare jedhanii waakkachaa oolan kanaafis yoo ta'e mala furmaataa fidanii hin beekan. Kanaaf oduun himaan isaanii keessaa abbaan hundeensaa Hankar Miidiyaa malti na dhibde jedhee mataa qabatee iyyaa jira. Kana malees kan akka Itiyoo 360 fi garee isaanii ajandaa mataa isaanii qabatanii hololaa farsaa jiru. Kaleessa sabaa fi sablammoota irratti duula waraanaa bananii miidhaa geessisaa turan irraa barachuu hin barbaadan. Ammas itti caalumsaan jibbinsa isaanii daangaa hin qabne uummata sabaaf sablammoota irratti labsaa jiru. Kanaaf uummanni Itoophiyaa hundi kaayyoo isaanii kana fashaleessuudhaaf fuuldura dhaabbachuun barbaachisaadha. Yoo danda'ame akka isaan himatamanii seera fuulduratti dhiyaataniif abbootiin seeraa ogummaa isaaniitiin biyya deeggaruu qabu. Kana yoo ta'uu baatan warri ijjetanii hafan tarkaanfiin badii cimaa irraa duubatti hin jedhan. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee magaalaa aangoo qabachuuf imalli gara Finfinneetti taasifamaa jiraachuu isaanii himan. Aadde Adaanech kan jedhan guyyaa kibxataa gabaasa raawwii hojii bulchiinsa isaanii miseensota mana marii magaalittiif dhiyeessan irratti. Humnoonni aangoo qabachuuf naannolee tokkorraa gara Finfinnee godaansa taasifamaa jira jedhan Aadde Adaanech. Aadde Adaanech sochii kanaan mootummaan ummataan filamee humna buusuuf magaalittii to'achuuf sochiin jiraachuu isaanii himatan. Kanaanis bulchiinsi isaanii rakkoo akka mudate miseensotatti himanii. Aadde Adaanech bakkee namoonni kun dhufan jedhanii ifatti hin dubbanne. Haa ta'u malee qondaalli magaalittii biiroo dhimma nageenyaa kallattiin isaan ilaallatu naannolee sadii eeran. Godaansi olaanaan naannoo tokkorraa gara Finfinneetti taasifamu walitti bu'iinsaaf madda ta'aa jira jechuun Aadde Adaanech himan. Magaalaa Finfinnee keessatti yeroo kabaja ayyaana Adawaa dabalatee hokkaraa muudameen dhalateen lubbuun namaa darbee jira. Poolisiinis ayyaanichaan wal qabatee namoota to'ate keessaa gara caalu bakkee birootii kan dhufan jedhee ibsee ture. Aadde Adaanech kana jechuu isaaniitti hordoffiin paartiin siyaasaa qeeqee jira. Dhaabni ABN dubbiin kantiibaa magaalaa Finfinnee ilaalcha kamiyyuu fudhatama kan hin qabne waamicha yakka addunyaa jechuudhaan ibsanii. Mirgi bilisaan olii gadi socho'uun dalaguuf jiraachuu heera biyyattiis ta'uu seerota kan biyyattiin mallatteessite kan kabajame ta'uu ibsee dubbiin kantiibaa magaalichaa mormeera. Dhaabni ABN waggoota muraasa dura keessumaa sabboonummaa Amaaraa bu'uura godhachuudhaan kan hundaa'edha. Naannoo mootummaa Beenishaangul Gumuzitti feestivaaliin aadaa sagantaalee garaagaraatiin kabajamoo eegaleera. Mata duree aadaan keenya waliin jireenya fi nageenya warra keenyaaf jedhuun agarsiisa aadaa marii paanaalii egzibiishinii fi baazaaraadhaan kabajamaa eegaleera. Waltajjii irratti pireezidantiin naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Asaalii Hasan, ministeera aadaa fi ispoortii obbo Qajeelaa Mardaasaa, daayirektara olaanaa abbaa taayitaa eegumsa hambaalee Itoophiyaa Profeesar Ababaa Yaalooniin dabalatee qondaaltonni olaanaa federaalaa fi naannoo argamaniiru. Lammiilee Booranaa ongeen miidhamaniif galii walitti qabuuf koonsertiin qophaa'eera. Lammiilee Booranaa ongeedhaan miidhamaniif galii walitti qabuuf koonsertiin qophaa'u waldaan artistoota Oromoo beeksise. Koonsertiin lammii koof jedhu qopheessuuf haaldureen xumuramuu waldaan ibsa miidiyaaleef kenneen beeksiseera.
Konsertichi artistoota Oromoo biyya keessa fi alaatiin kan qophaa'e ta'uusaa heeranii konsertii kanarratti namoonni 25,000 ol ni hirmaatu jedhamee kan eeggamu ta'uusaanii ibsaniiru. Karaa ergaa gabaabaa 655 Teeletoonii miidiyaa hawaasaa fi lakkoofsa herreega baankii maqaa artistoota 4 banameen deeggarsa taasisuun kan danda'amu ta'uusaanii heeraniiru. Akka Faanaa Broadcast Corporation gabaasetti hawaasni karaalee gargaarsa qophaa'e kanan hundaa'uudhaan hirmaachuudhaan uummata cinaa akka dhaabbatan waldayichi waamicha dhiyeessee jira. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antooni Bilinkan daawwannaa hojiitiif Finfinnee galaniiru. Ministeerichi hoggaa qubata dirree xiyyaara boolee qaqqaban ministeerri deetaa dhimma alaa Ambaasaadder Misgaanoo Aragaatiin simatamaniiru. Daawwannaa yeroo lammaffaatiif Itoophiyaa taasisan kanaan dhimmoota garlamee zoonichaa raawwii waliigaltee nageenyaa walitti bu'insa kutaa biyyattii gara kaabaa turee fi kan kana fakkaatan irratti qondaaltota mootummaa wajjin ni mari'atu jedhamee eeggama. Isaaniitiin durataa Koomishinii Gamtaa Afrikaa Musaa Faaqii Maamat wajjin dhimmoota addunyaa fi zoonichaa irratti ni mari'atu jedhamee eeggama. Oduu biyya alaarraa Ameerikaan Raashiyaan diroonii koo rukuttee jechuun komatte. Ameerikaan Raashiyaan diroonii koo jeettii waraanaa rukuttee garba gurraacha keessatti kuffiste jechuun komatte. Ameerikaan jeettii waraanaa Raashiyaa Su-27 jedhamuun beekamuun diroonii koo tajaajila ordoffii odeeffannoo taasisu MQ-9 jedhamuun rukuttee kuffiste jechuudhaan komatteetti. Raashiyaan gama ishiitiin dirooniin Ameerikaa kan kufe rakkoo teeknikaa isa mudate ta'us ibsiteetti. Jeettii waraana Raashiyaa irraa haleellaa gosa kamiyyuu kan hin raawwanne ta'uusaa ministeerri Raashiyaa ittisa Raashiyaa beeksiseera. Dabalataanis diroonichi naannawa qilleensa loltummaa Raashiyaa keessa seenee turuu ministeerichi yaadachiiseera. Taaticha booda ministeerri dhimma alaa Ameerikaa dhimmicha irratti waliin dubbachuuf Ameerikaatti ambaasaadara Raashiyaa Antoonii Antoonov waamuudhaan ibsa gaafataniirani. Antoonii Antoonov sochiin dirooniin Ameerikaa naannoo garba gurraacha taasiste akka qoccolliitti kan ilaalan ta'uu ibsuu isaanii CTJ'n gabaaseera. Egaa hordoftoota sagantaa keenyaa qophii oduu FN miidiyaa irraa arrasinii darbu asuma irratti goolamnee jirra. Sagantaan kun akka isin bira qaqqabuuf like, share, subscribe gochuudhaan hiriyoota keessanii fi maatii keessanitti nu dabarsitan isin gaafachaa turtiin wajjin hin taasisaniif galata guddaa isinii qabna. Oolte bultee nagaa isiniin jenna.